warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota dammituu Tuubii guyyaadhaa saaluuna bareedaa akkaan jaalatama araboota biratti ta'ee fi maraxamaa kan ta'e qabadhee dhufu jira. Xomaa xumuree jira. Diyaay sadar yookiin diyaay lukkuu waan qabdanirraa isa sunkurtis muree qopheessee jira. Kana fakkaataa meen faana bu'aa yaadanuuf kenna. Like, share, subscribe hin hundeekketina. Turtii gaariin wajjin tura. Anoo waan zayitii malee zibdaan qabu zibdaan hojjetama ture. Zibdaa fidaa jennaan zimmi jedhanii kanaaf paaraatiin illee tana. Paaraatiin kun dammoo hundumtuutti gala jechuudha. Waan baay'eetu jira keessaa. Paaraatii gosa gosaatu jira. Kun dammoo kamuunidha. As keessatti hin argamadha yaada. Kun dammoo black pepper jedhanii kana bakka kana ala paaraatii biraan barbaachisu nu wajjin turtii gaarii godhasan jedha. Dabalataanis ruuza dammoo as bilcheeffachuu jira. Ruusni bilchaateera. Nuti wajjin turtii godhasan jenna. Ruufni bilchaatee jira. Macarashaa isaas nu waliin argitu nu daawwadha turtii gaarii. Taatee baasee jira. Hordoftoota kiyya nafaana turaasan jedha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota share, like, subscribe hin dagatinaasan jedha. Waan hundaafuu turtii gaariin waliin godhaa. Ruuza akkana bilchaate kana saaluunaa bareedaa hojjedheeti nyaatamu hanga saaluunaa bilcheessuuf akkana tukkaamsaa jechuun akkam qabbanuuf kibiriitii lokkoofadhees lukkuu foon asirra bilcheessaa jechuudha. Bichaa isaan wajjin turtii godhasin jedha. Mani jaayitti zayitirra bakka jira. Hordoftoota dammituutu like, subscribe, sharing من دقتنا من جدا ولا جبسمو والملء مال الله ترتيب كان قداس من جدا ما شاء الله جدا من جدا مرون من ياكل بيك العرب من ياكل تبرك جل أبني باي تفكر ملي أكان مجالته باي إيجار ملي وقار بيرون ياكل بيك باي تفكر مراني شيء ما لي فوق الثاني ياكل وجهه بركاني لما تفكر ملي تنجالتني nyaata kana baay'ee osoo baasanii bareedaatti jira. Amalli namaa kun jaruma gara namoonni tokko demmoo akka ijoolleen nyaata gaarii yeroo beekan nyaata barattee jennan wallahi garmalee nama jaalatanii akkaan jechuudha. Garmalee asitti ammoo waan biraa wanti nu barbaachisu hin jiru. Diyaay kanarratti bakka isuma bichatu xiqqoo si paaraatiin barbaachisa. Paaraatii xiqqoo xiqqoo isi ingilchina akkana bichaata jechuudha. Zayitu mana qofaadhaan bilchaata. Inni paaraat bilchaate qofa keessatti galcha malee. Turtiin wajjin taasisaa hordoftoota dammituutu yeroo hundaa waan haarawaa waan babbareeduu qabadhee isiniif dhiyaadha. Maatiin uftaa warroonni maatiin ufteenis subscribe, share hin dagatinaa isiniin jenna. Amma demmoo diyaayin bilchaatu jira. Turtiin waliin godha. Paaraatii kana akkuma jalqaba isinitti mul'isu qoqqoo iziinu mittaay badam. Akkuma jalqaba isinitti mul'isee wanti isarra hin jiraatin hin jiru jechuudha. Laala. Akkanatti isa keessa wanti jiru demmoo paaraatii garagaraa waan ta'eef laala hordofa. Baay'ee paaraatii addaan bareedaa ta'e jechuudha. Ingilis bismillah warri hin jaallata. Tokko barbara sini jaalata barbare lees yooti dabalta jechuudha. Barbare illee jaalatanii bismillah black pepper jedhama. Bakka kan biraan hin barbaachisu jechuudha. Hordoftoota dammituutu wajjin turtii taasisaa isiniin jenna. Kabajaan isinaaf feerraa. Addaa misaa nu wajjin turtii godhaa nyaata akkaan bareedaa ta'e isiniin jenna. Affeerraa laaqanaa yookiin misaa jedhama. Afaan isaaniitiin afaan Arabiffaatiin demmoo qadaa nu wajjin ta'aluu dhiyoo maashaallah waa ibiluu hanga bichaatu walitti deebinaa baay'ee bareeda ta'e tokkoon jechuudha jira. Baataa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa osoo hin baay'isin diqqoo isii dhukkaamsina jechuudha. Maaliif hoo jettanu asirratti bilchaatu yaa'ee. Tootaa fi jaalatamtoota maatii dammituutu bismillah asiin waliin jalqabaa.
shunkurtii illee asiin jalqabaa jechuudha. Isa kana demoo aadii zayitii aadii rakkoon qabu zayituma kaan hin bilcheessinaa jechuudha. Kana fakkaataa hanga dhumaatti nu wajjin turtii godhaa. Lukkuun kun bilchaate moo maalirra inni akka gahe waliin cheekii goonaa jechuudha. Wanti takka waan sooqidda demoo achirratti itti galche maaliif hoo jettanu sooqidda irra dhawusisuu danda'a. Itti baay'achuu waan danda'u sooqidda demoo asirratti ittiin godhu ishee hordoftoota koo sooqidda hin jiru hin jedhina. Ishee saalonaa irratti sooqidda demoo saalonaa irratti itti galaha. Qabu bilchaate jedhee yaada. Wajjin turtii gaarii godhaasiniin jedha yeroo hundaa waan babbareedaa qabadhee isiniif dhufaa maatiin ta'an jajjabeessaa. Subscribe, like, share in dagatina hordoftoota maatii dammi tuutuuf warroonni gara chaanaal kiyyaa dhuftanis kabajaan yeroo hundaa isinaaf keerra. Like, subscribe, share in dagatina siin jedha. Nyaata addaa bareedaa ta'ee saalunaa addaa ruuzaa waliin qabadhee isiniif dhufee jira. Asini jedha achittis bilcheessu jira sinuun jedha. Baqaan gini ngiri. Ammas asittis shunkurtis kophaa bilcheessu jira. Yoo rabbi jedhe maashaallah jedhaatti qalbii qaba. Yoo wajjin turaas ni jedha hordoftoota koo. Kunis yookiin timaatimii mureetiin lafa kaawwatee jira. Inni kunii fi shunkurtii waliin bilchaataa achi booda demoo kallaaxa keessatti daakama. Paaratiin hundinuu asittiin galaa. Toma salsaanis ittiin galaa isiniin jedha. Maatii deemtutu wajjin turaa isiniin jedha. Hordoftoota koo bilchaatee jira. Bakka amma booda isa demoo ibiddaan cufaa jechuudha. Shanan kadhimaa hanga ammaatti isiniin jedha. Bakka hin galaa kanuma qofaan bilchaatee jira. Isiniin jedha. Hordoftoota maatii koo shunkurtiin bilchaatee jira. Xoomaadhaatti maxxanaa jechuudha. Shunkurtiin bilchaatee jira. Xoomaadhaatti galchinaa. Waan nu barbaachisus amma itti godhannaa jechuudha. Turtii yeroo gaarii nu wajjin taasisaa isiniin jedha. Paaratii keenyatti godhannaa isiniin jedha. Maaliif paaratiin kun paaratii qimamii adda addaa kana waan qabuuf baay'ee tokko urgaawaadha. Manatti daakameera jechuudha hordoftoota deemtutu. Manatti daakameera. Ittillee baay'ifamu hadhaa'u. Muffacama. Garagaraa waan ta'eef barbareellee qabaa. Ittillee baay'isnee ittillee xiqqeessina rakkoo hin qabu jechuudha. Yeroo biraa waan ittiin godhataniif kanuma jechuudha. Namoonni warri hin beekan ingirii isin yoo waan isinitti tole warra gaafatan biyya gaafa galeen waan biyya kennaa nyaanne malee waan isin kanneen maalirraa godhannaa miti. Paarati kana sitti godhanna filfilii kanallee warri yeroo baay'ee warra kana waan kana naannessu. Black pepper. Tomaata salsa jedhanii isa kanallee. Turtiin waliin godhaa kana fakkaataa jechuudha. Hordoftoota qaaliiwwan koo maatii deemtuutuuf warroonni dhagaadhaan hordofattanis galatooma like, subscribe, share, like hin dagatinaa. Nu jajjabeessaa isiniin jenna. Anis gama kootiin isin duukaa jira isiniin jedha. Maatiin dhuftaa nu jajjabeessaa dhala. Maaliif hoo jettan jijjiiramnee kushiinaa namaa keessaa hanga yoom jiraannaa mana namaa kana keessaa akka rabbiin nu baasu du'aanis waliin godha. Bakka kanaan illee rabbiin karaa laffisee waan kana nuuf jeessaa babaasalisee asinis wal biraa akka dhaabbannu like, subscribe, share nu cinaa dhaabadha. Waan mishaas hojjetannee ibadas hojjetannee wal cinaa haa dhaabbannu isiniin jedha. Hordoftoota deemtuutu like dagatinaa. Turtii waliin godha. Xoomaadhaatti godha.
lama itti godhadhe akka barbaadan akka yaada keessanii jechuudha. Amma ani foo jettanu kireema wanti galuuf diqqoo si yaadimatu. Kana fakkaata tokko wajjin taasisanii jedha maatii deemtu subscribe share godha nu jajjabeessanii jedha turtii gaarii nu wajjin godha xomaa tokkolee kana fakkaata bishaan baay'ee ittiin dabalu bishaan dabalee jedha wantoota akka barbaadan wantoota nyaatota garaagaraa kan adda qabadhee isinii fidaa kan biyya keessas kan biyyaattis yeroo baay'ee waan garaagaraa qabadhee isinii fidaa isinii jedha nu wajjin tura. Ordoftoota dammituutu duras diyaa irratti soogiddan goonee waan ta'eef amma soogidditti buusuutu jira. Nu wajjin ba'a qomaa xammicha ta'e jira. Hangadhuma turtii gaarii nu waliin godha. Soogidditti baay'isina maaliif hojjettanu soogiddi nama bilcheessa. Isaan warreen rabaatuma waan baay'ee mi'aawaa ta'an tokko hin jaalatu. Irra caaluu garuu soogiddan fedhu wi'aatatu namoonni sukkaara bashitaa qabu soogidda hin fedhan waan ta'eef soogidditti baay'isina. Kana fakkaata jechuudha. Hangadhumaatti nu wajjin tura. Anniin amma ganaa kallaati keessatti daakaa isa achi daakee ka'ee asi deebiseeti nu wajjin argitanii jechuudha. Ishii maatii dammituutu nu wajjin turtii godha. Hordoftoota koo saalunaan shunkurtiif xomaaxoon bilchaatee jira. Kana fakkaataa nu wajjin turtii godha kallaatitti buusnee waliin faccaanaa daa'annaa meeltu nu hordofaa isiniin jedha. Kalduraa nu wajjin turtii godha. Ani garuu maatiin waan baay'ee hin taaneef kana fakkaata jechuudha. زيتون الدقوسي قال الدبلة لما اللي دبلتها لوكو قرا فون قرا بالشيسي كان أسيتي بفت أما يتشو أرجو جدا جدا هذا أبدي القلا أكرر بردن كان فكرة يشولا سالونان كذا كيف جو فيتي بشان تقاسي بوبا ما تقولي تنو يبا وانت إف أنا فكرت يشوف وانت قاعد بيشات تقول لنجرو سوق الدبيشة سوق الدس جسجرا akka jaalattan abdiin qaba amma immoo kireemii isinii fidaa jechuudha sirriitti akka bareeda like share subscribe nun deeggartanas nan jedha nyaata baay'ee bareedaa ta'e tokko saalumaan kun isaaniif garuu kan maratame yaa akka jaalattan abdiin qaba hordoftoota koo kireemiin isa kana jechuudha akka barbaadanii jechuun haga qabdanii itti buufatanii
جالتن أبدين قبايل إيادا فونيس اسمه كيس الجلا كبزات طرات جراني متيرة كبزات طرات تقول أي ورجت يادني سيتشولا كبزات طرات قدتي بربس جران رسول آمتيرة ورمون وطنا سايتشي رسول سايتشو كذا استكمل القمص ايه akka jaalattan abdiin qaba karaa maaliif waan mi'aawu waan ta'eef itti baay'isuus ni dandeettan jechuudha. maashaallah saaluunaan akkaan bareeda ta'ee fi akkaan adda ta'e kun hojjetamee ka'ee jira. wanti hundi bilchaatee jira durallee waan ta'eef bilcheessee jira. ማሻአላህ ተባረከላህ ባለሙያ ነኝ ማለት ነው። ደፍቶ ተደሚቱ ቱብ ሳሉና ዱምቲ ሳከና ፈካታ ማሻአላህ አከ ጃለተን አብዲን ቀባ ላይክ ሼር akka jaalattan abdiin qaba like share nundagatina maashaallah tabarakallah maashaallah like share nundagatina subscribe